السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالها عمتو جرتو نجاكيسني الحمد لله. أدس إن شاء الله منتوكو كان ولين إلى اللتا قتيمنا كنا كيسو سفرسا هندو مسا إن شاء الله كان إسني في متى هنجا تمر فيديو كودي تناوجن ترى Warroonni channelii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Jiraattoonni kanaan dura baga nagaan jiraattan akkasuma like godhaa. Like gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa jechuudha. Namoota mana bitachuu barbaadan jiraachuu danda'a. Share godhaa akkasuma immoo like gochuu hin dagatinaa. Barakallahu fiikum. Innaa egaa manichi akkuma argitan kana fakkaata. Maashaallah tabarakallah. Manichi baay'ee tokko bahaadha bakka bareedaadha. Abbuma manaatu keessa jiraachuutti jira. Gurguree kara magaalaa guddittiitti galuuf barbaadeeti. Innaa maashaallah ibsaa qabaa, qoxaarii qabaa, bakka bahaadha jechuudha. Walumatti galuu malee wanti isa barbaachisu hin jiru. Waan hunda kan guuttateedha, seera qabeessa. Maashaallah. Safarri isaas illee baay'ee tokko bakka jireenyaaf safara mijaawaadha. Kan inni itti argamu biyyi isaa godina Jimmaa Aanaa Qarsaa magaalaa Sarboo keessaa. Safarri isaas illee safara karaa xeenaa xaabiyaa sun taane poolis xaabiyaatiin akkas bicuu deemamee mana murtii duddubbee jechuudha. Manni kun kan inni itti argamu safara mana bakka hundatti siqataa ta'e, asfaaltiis ta'e, waa hundaaf mala sanaatiis ta'e, mana barumsaas ta'e, gabaa hundumaafuu safara dhihoodha. Inshallah makara mana keessaa seennee keessa manaan isinitti agarsiisa. Kunoo maashaallah tabarakallah akkana aluma ol seennu manichi kana fakkaata. Barrii guddaa tokko kunoo achiin kanan banuuf ka'ee kan banamuuf ka'ee dhiise barrii isa guddaadha. Kun barrii isa koolidariitti galchuu jechuudha. Inni kun barrii isa majlisa yookiin saalooniitti ol galchuu. Saalooniin isaa kun akkuma argitan kana fakkaata. Maashaallah baay'ee tokko bal'aadha. Saaloonii yookiin majlisa saalaa. Maashaallah innillee bal'aadha. Yeroo akkas deebinu kunoo karaa manyitaa koolidarii irra baanee akkas deebinee karaa manyitaatti deemna. Barriin kunoo barrii lammaffaan inni guddaan isiniin jedhe isa kanadha. Hamma kunoo karaa manyitaatti seenutti jirra. Manyitaa yookiin mana ciisichaa akkas fakkaata. Maashaallah innillee bal'aadha. Kumsaaxinii waa hunda waliin manyitaa nama gahudha. Yeroo akkas dhufnu kilaasii lammaffaa mana ijoollee yookiin mana keessummaa akka fedhame godhamuu hin danda'ama. Yeroo akkas baanee akkasuma koolidarii irra deemnee akkas yeroo deemnu ittaanee maxbaxa yookiin mana qodaatu jira. Innis illee maashaallah baqiidhuma gahaadhuma jechuudha. Akkas yeroo deebinu immoo akkana yeroo asiin akkas deebinu mana shawaariiti. Manni shawaarii kana fakkaata. Abbaan barbaade haala barbaadeen sirreeffachuu danda'a. Bishaan of keessaa qaba. Boombaa jechuudha. Inni akkas yeroo kana boroo isaan deemaan jira. Maashaallah bareedduudha. Manni kuni luukii 80, qorqorroo luukii 80 jechuudha. Kun akkas yeroo deemnu sarvisiin wayii boroo jira. Manni fincaanis kushiinaanis isumatti qaxxalee jira sarvisichatti jechuudha. Duddubbeen isaallee kana fakkaata. Maashaallah masaratiin kan ol ka'ee sirriitti ijaaramedha manichi. Kunoo sarvisii kana argaa jirtu. Keessoo kilaasii bareedduu tokko qabdi of keessaa kunoo. Kana fakkaatti kilaasittiin maashaallah. Akkana fakkaata. Ittaanee kushiinaadha. Kushiinaa hin kaasne. Kushiinaa fi mana fincaanii yookiin shinti beetii hin kaasne. Akkas boroonsaa kana fakkaata. Maashaallah karaan isaas illee akkasii safarri isaa asiin yeroo achi bahamu karaa
xeenaa xaabiyaatti geessaa isin karaa aspaaltiitti nama geessaa gatiin isaa 1.3 abbaan bitachuu barbaadan itti dhihaadhaa.